Jaallatama obboloota koo araarrii fi gaarummaan gooftaa koo Yesuus Kiristoos bakka isin jirtan hundumaatti isiniif baay'atu. Kun sagantaa sanyii wangeelaati. Ani Mul'uu Bagarramuu jaallataati. Nagaan isiniif baay'atu akkam jirtu. Torbanarraa akkuma waadaa isiniif galee barsiisa warra ga'aniif kennamu kan jedhu mata durichaa har'a goolamna. Mata duree kana akkasiin baay'ee jaallattaniif akkasiin baay'ee irraa fayyadamtan abdii guddaan qaba. Warri ga'an jechuun maal jechuu akka ta'e barsiisa garaa jechuun immoo barsiisa kamii akka ta'e bareechinee torban ja'aaf barachaa turre. Har'aa torbaffaa keenyadha. Torbaffaa keenyatti immoo barsiisa warra ga'aniif kennamu mata duree jedhu kana goolamneetu torbanarraa immoo Kiristoosin dhufu yoo ta'e barumsa mata duree haaraa waliin jalqabna. Har'as kutaan irra geenye jirru Ibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 4-5 dubbifanneetu barumsa keenya guyyaa har'aa mata duree kana goolamna. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nan dubbisaa kutaan kun akkas jedha. Warri ga'an yoo garagalan immoo attamitti isaan deebisuu hin danda'amare. Isaaniif takka ifeeraa fi isaan kennaa waaqarraa mi'eeffataniiru. Hafuura qulqulluutti hirmaataniiru. Gaarummaan dubbii Waaqayyoo humni barasa dhufuuf jiru isaanitti dhaga'ameera. Warri akkasii kuni amantiirraa garagalaan deebi'anii yaada garaa isaanii geeddarachuudhaaf haareffamuu hin danda'ani. Isaan ofuma isaaniitti ilma Waaqayyoo deebisanii fannisaniiru, mul'inattis immoo isa tuffachiisaniiru jedha. Torbanarraa kan nuti ilaalle jabeessinee baay'ee bareechinee waa'ee dhalootaa sadii ilaalle. Dhaloonni Waaqayyo irraa galagalan akka turan, dhaloonni Waaqayyo irraa galagalan kun immoo deebi'anii Waaqayyoon argachuun baay'ee ulfaata akka ta'e dhaloota gosa sadii ilaalle. Dhaloonni inni tokko dhaloota Museen tajaajilaa turedha. Waa'ee tajaajila Musee bara Musee fi waa'ee saba Museen tajaajilaa ture keessaa waan xinnoo tokkoon isinitti himaa akkasiin fayyadamta waan hin barbaaduuf. Museen biyya Gibxiitii saba baaseetu Kana'aan inni tun galiin du'e. Namoonni baay'een akkas jedhu. Erga Musee Waaqayyo dhajjeeseetii ati immoo mootummaa Waaqayyootti akkamitti galtaa? Hamma Museen geessuutii. Waaqayyo Museetti kallattiidhaan mul'atee Museetti kallattiidhaan dubbatee warra kaanitti immoo karaa garaa dubbatee. Aniifatti immoo Musee geenyaayi Museen iyyuu lafoonaatti Waaqayyo dhajjeese waan ta'eef jedhanii jireenya gadhiisitti kan nama kakaasan jiru. Firoota koo dhaggeeffadhaa. Museen Kana'aaniin hin galle jechuun Museen mootummaa Waaqayyo dhabe jechuu miti. Yeroo sanaa galmi yookaan destiinii sabni Israa'el ittiin biyya Gibxiitii ba'e Kana'aaniin galuudha. Kaayyoon har'a immoo kakuu haaraa keessatti Kiristoosin amanneef Kana'aaniin galuutu hin ta'in mootummaa Waaqayyo galuudha. Boqonnaadhaaf kakuun Israa'el bara sanaa Gibxii ba'anii Kana'aaniin galuudha. Because Gibxii biyya ormaatii Kana'aan immoo biyya Waaqayyo abboota isaaniif kakatedha. Kana'aan jechuun biyya aannaniif damma baasu jechuun calmadhamee dammatu lafaa kutamaa yookaan immoo aannan callee dhugaa oolu jechuutu hin ta'in Kana'aan keessa yoo hojjette guyyaa hojjettu keessatti hojii harka kennan eebbisaadha. Achuma keessatti seera kennee Waaqayyo seera Waaqayyo kennee maa inni Kana'aan yeroo galtuu biyya abboota keef kakadhe sana yeroo dhaaltu guyyaa 6 hojjedhu guyyaa 7ffaa boqodhu jedhe. Kana'aan nama baay'ee irrayyuu biyya jiraatan keessatti guyyaa 6 hojjetanii 7ffaa irratti hin boqotu taanaan isaaniif Kana'aani. Utuun hojjetiin Kana'aan hin jiru qaana'u jira malee. Firoota koo dhaggeeffadhaa. So Kana'aan jechuun inni Waaqayyo saba Israa'eliif kakatee biyyuma lafaa kanadhaa. Ji'oogiraafii isheerrayyuu biyyuma lafarra jirti. Dhattee daawwachuu dandeessaa dhattee daawwatteettamuu ta'uu danda'a. Akkuma namni baadiyyaadhaa Finfinnee galuu barbaadu, akkuma namni Finfinneedhaa immoo Ameerikaa, Kanaadaa, Taanzaaniyaa, Yugaandaa galuu barbaadu, Kana'aan jechuun biyyuma lafaati. Garaagarummaan isaa lafa eebbaati, lafa kakuuti, waan isin harkaan qabdattu, waan isin hojjettantu eebbifama malee waan biraan qabu. Museetu Kana'aaniin hin galle jechuun maal jechuudha yoo jettan Waaqayyoof Musee walitti haaran malee wanti baay'ee dinqisiisaan tokko reeffa Museeyyuu Waaqayyo awwaale jedha. Eessa awwaale Waaqayyo? We don't know. Kana'aaniin hin galle Museen jechuun Waaqayyo lafa onarratti Musee dhajjeese seenaan achumaan hafetu hin ta'in gaara guddaa irratti iyyuu akka Museen mul'ate macaafni qulqulluun Maatiyos boqonnaa 17 lakkoofsa 4 lakkoofsa 3 lakkoofsa 5 gaafa dubbifattan Yesuus Kiristoosin iyyuu deebi'ee tajaajile. Saba gaggaragalaadhaaf saba yaada dhaabbataa hin qabne gidduutti du'e saba gaggaragalaadhaaf saba dhagaadhaan nama dha'uudhaaf hiriiru keessatti du'eetti Museenii gaara irratti Yesuus Kiristoosin tajaajile. Tajaajilli Musee saba keessaa du'eetu Waaqayyoon tajaajilutti guddate maleessa Waaqayyo jalaa du'ee Waaqayyo jalaa duubatti deebi'ee saba tajaajilee yaada namaa tajaajilee akka Aaroon waan bulbule waan dhuge waan karoorfateen badeen jedhu macaafni qulqulluun. Gaafa Aaroon jabbii dhaabee sabni duubatti akka deebi'uuf haala mijeessee jabbii dhaabate sana caccabsee bulbulchiiseetu warra akkas goote sana obaase Museen. Seera boqonnaa 32 kaaftanii dubbifattan kan argattu. Isa kana jechuun gatii kenna argattaadha.
Kanaaf yoo tokko kanaan ishee biyya lafaarraa galuu moo yaada Waaqayyoo tajaajilanii Yesuus Kiristoosin tajaajilutu sirriidha. Museen yaada namaa jalaa du'eetu dheekkamee Waaqayyo dhayyuu ajjeesu malee gaara irratti gaafa ulfinni sun mul'ate kan inni tajaajile Yesuus Kiristoos. Eeliyaas isa bara durii saduutuun argin ol butamee wajjin hiriira ga'u kan toora gale tajaajilli Musee. Kanaaf dhaloonni bara Musee jiru tasuma Musee irraa barate malee Museen fakkaatu. Namarraa barattan sana yoo fakkaattan namarraa barattan sanarraa yoo waan inni barsiisu duukaa buutan maleessaa namicha ta'uu hin dandeessanii akka namichaa ta'uu hin qabdan. Waan isinitti hime kanarraa yoo barattan waan isinitti himaa jiru kana yommuu yoo hordoftan dubbiin ani isinitti dubbadhu kun dubbii jireenya barabaraa waan ta'eef isa jireenya kennu Kiristoos ijji wal argachuu dandeessu. Nama cimaa irraa barattanii nama cimaa ta'uu dhiisuu dandeessu. Waan barattan sana duukaan buutan taanaan garuu jireenya keessa wanti geeddaru hin jiru. Namoonni baay'een ijoollee isaanii mana barumsaa gatii guddaa kaffalchiisutti barsiisanii guddaa ta'uu barbaadu. Mana barumsaa guddaatti waan baratteef sammuun kee guddaa ta'uu hin danda'u. Waan barattetti yoo jiraatte garuu magaalaa xiqqoo tokko keessa teessee biyya guddaa tokkoof sammuu guddaa baattee teessaa jechuudha. Biyya guddaatti dhalataniif guddaan ta'anii biyya xinnootti dhalataniif immoo xinnaan ta'ani. Namoonni addunyaa kana geggeessan biyya xiqqoo tokko keessatti dhalataniitu biyya addunyaa kan geggeessan jiru. Baaraak Obaamaan faranjii gidduutti dhalatee faranjii gidduutti guddatee waa'ee taa'usii keessa dhaqee galee isinitti hin fakkaatin. Akkuma keenyaa biyya gadaantu tokko keessatti dhalateetu sammuu guddaa baatee addunyaa kana hooggani. Biyya itti dhalatte toonteen kan si daangessu mul'anni keef waan ati baratte waan ati duukaa buutuu si daangessuu danda'a. Kanaaf dhaloonni bara Musee jiran dhaloota duubatti deebi'uudhaaf haala mijeeffatanidha. Dhaloonni bara Iyyaasuu jiran immoo dhaloota waan isaan waaqeffatan itti baay'atedha. Dhaloonni bara Yesuus Kiristoos immoo dhaloota waan itti fakkeeffaman dhabanii fi dhaloota duubatti deebi'an. Yohaannis 6:66 kaafnetu waliin barannee kutaa 7ffaan isinii qabadhee dhiyaadha kanan jedhee kunoo qabadhee dhiyaadheera. Lakkoofsa 4. Warri gaa yoo garagalan immoo akkamitti deebi'uun danda'ama ree? Maaliif kan jedhu qabxiidhaan ilaalla. Warri ga'an kun warri dubbichaa barsiisota ta'an kun warri Yesuus Kiristoosin duukaa bu'an kun warri aannan isa lafee qorqan kun warra amanarra darbanii lubataan raajii ta'an taappellaa dhaabbatanii appoostilii ta'an kun mootummaa Waaqayyoo irraa yoo galagalan deebanii argatanii Kiristoos irraa duuba yoo deebi'an argachuu hin danda'an kan jedhu maaliif yoo jettan tokkoffaa isaaniif takka ifeeraaf jedha. Cimaa dhaggeeffadha. Takka ifeeraaf. Namicha tu faarfatu, namicha tu lallabu, namicha tu raajuu, namicha tu waa Yesuus Kiristoos dhugaa ba'uu jaarsa waldaa waggaa meeqa waldaa kiristaanaa geggeesse gaafa kufu yookaan gaafa duubatti deebi'u wangeelatti lallabuu dhaquu fi wangeela ni isin caalaa beeka. Kana naan jechuu barbaadeemti isiniin jedha. Kanaaf namichi sila irraa galagalee sila jirmicha irraa cite waan ta'eef isaaf yeroon isaaf kenname yoo sammuun isaa deebi'eef yoo qalbiin isaa deebi'eef carraa tokko duwwaa qaba. Akka gamee jirutti akka inni bakkee kana burraa kutti Kiristoos yoo dhufe utuun mandara keessa gadi fiiguu balbalichi dhufetti cufama. Firoo tokko dhaggeeffadha. Kaleessas duubatti deebi'ee arras Waaqayyo araara qabeessa nan deebi'atuma jettu akka dubartittii an torban irraa dubbadhe sana kan taane bakkeetti akka namni eeggadha. Takka si ifeera isa si ife kanatti deebitee duuba deebitee yoo ta'e waan si ife kana deeffattee ibsachuudhaaf gatii si kaffalchiisa. Tobaarraa dubbadheera Maariyaamiif Yoseef Yesuus Kiristoos wajjinuma deemanii Kiristoos wajjin jira seenii mana qulqullummaa keessatti Yerusaalemitti gatanii sokkani. Guyyaa tokkootu Yesuusin hin beekin utuu Yesuus akka isaan biraa hin bariin deemanidha. Kiristoosin deebiin argachuudhaaf garuu guyyaa 3 fudhate. Duubatti deebiin Kiristoosin argachuun gatiitti kaffalchiise guyyaa 3 guutuu Yesuusin barbaadan. Isa yoo isa barbaadu miiltuu bira barbaadanii jedha. Hiriyaa bira barbaadanii jedha. Isa barbaadanii ollaa barbaadanii jedha. Yesuus Kiristoosin natti amantee hiriyaa kee keessa hin jiru, ollaa kee hin jiru, si keessa jira, si wajjin jira. Kakuun isaa akkati. Beeteliin naquun hafeera, Yihudaa dhaquun isaa hafeera. Gaaratti ol ba'uun hafeera, dachaatti gabbuun hafeera. Waaqayyo hafuuraa kan isaaf sagadanis hafuuraaf dhugaadhaan. Hafuuraaf dhugaadhaan waaqessita taanaan lafa Waaqayyo jiru hundumaa jiraachuu dandeessa. Lafati jirtu garuu yoo hundumaa jiraachuu dhiisuu danda'a Waaqayyo. Iddoo baay'eedhatta waan ta'eef. Kanaaf obboloota koo kan isin dhaggeeffachaa jirtan warri duubatti deebi'an carraa deebi'uu sanuu uffatanni jedhe macaafni qulqulluun maaliif takka ifeeraafi. Isiniif lafarraatti erga jedhe booddee gooftaa Yesuus ibsaan kun immoo guuboo jalatti qabsiifamee yoo taa'ee hin danda'amu jedhe. Gaaratti ol ba'uu qaba jedhe.
Isin soogiddaa erga jedhee booddee immoo soogiddummaa immoo of keessaan qabdan taanaan deebitanii baddu. Gadi baafamtanii gatamtu namatu isinirra deemaa. Ati ibsaadha taanaan ifuutu sirra jira. Ati soogidda taanaan mi'aawtu irra jiraadha. Cimsaa dhaggeeffadhaa firoo tokko. Takka siif ifeera, takka siif ife kana dhiiftee duubatti deebita taanaan carraan deebitee ifa kana wajjin jiraachuu muraasa. Phexroosii gooftaa Yesuus Kiristoosiin gameetu carraa argate. Gooftaan akkas jedheen isaan. Seexanni illee amantii keessan qoruudhaaf ka'eera, ani garuu amantiin kee kan sochooneef isinii kadhadheera jedheetu hamma du'aatti yoo ta'e sin ganannaan dhuguma kee jettee garuu tundaaqoon iyyin si'a sadii nagantaa Yesuus. Akkuma jedhee handaaqootu qalbiitti deebise namicha kana. Handaaqootu iyyee qalbiitti deebise. Barati taajiltoonni amantoota qalbiitti deebisuu dadhabne handaaqootu hangafa guddaa kanaa, hangafa bartootaa kanaa Phexroosiin iddootti deebise. Gaafa inni Yesuus Kiristoosiin hin beeku dhasee sadii gamu handaaqootiyyee isa Yesuus dubbate yaadateetu duubatti deebi'e. Hin amaneedha. Akkuma waadaa galee Phexros lubbuu isaa laateetu wareegame. Carraa argate. Yihuudaan maaliif carraa dhabe yoo jettani? Yihuudaan jireenyicha gurgure jireenya dhabe. Jireenya argachuuf jecha jireenya gabaatti baasee gurgureen. Yesuus Kiristoosiin nagadate karaa garaa Yesuusiin nagadachaa oolan. Baay'ee nagadachaa oolan ammoo harkumaan na cabbaxuudhaaf iyyuu akkasiin birrinaa kaffaltan barbaaduu jalqabuun kun hafu. Nagaadha jettanii. Firoo tokko cimsaa dhaggeeffadhaa. Inni nama jedhu kun amantoota baay'ee namoota baay'ee waldaa kiristaanaa keessa duubatti deebise. Wayyoo jedhanii nama baay'eetu mataa qabatanii bu'aa jiru. Akkamittan dubbisaa baluuni akkamittan argachuu danda'an malee akkamittan Kiristoosiin argadhaa. Kiristoos yoo natti dubbataa Kiristoos yoo hafuura sana arga hin jedhu amantoonni. Abaluu yoo harka sanarra kaa'edha malee. Harki Kiristoosiin gargaaru taanaan harki koo bu'aa tokko iyyuu siin buusa ofumaan istiraappoos qabsiisa malee. Waa harka mataa namarra kaa'u sin barsiiseera kana torban sadaffaa. Namoonni Yesuus Kiristoos irraa duubatti deebi'an Yesuus Kiristoosiin argachuudhaaf carraan isaa dhiphaa waan ta'eef jabeessee kan isinitti himu barichi bara dhumaatii jerichi yeroo dhumaatii humni Kiristoos irraa si fottoksu humni Kiristoos irraa adda si baasu karaa garaa baay'ateera. Qabeenya daatee, barumsa daatee, gaa'ela daatee, ikoonoomii daatee, siyaasa daatee fottoksee abiddatti si darbachuudhaaf carraa gurguddaa kan qabatee achiisee baay'eedha. Takka si ifeera achirraa galagaltee jennaan ifti kun araara si gochuu dhiisuu danda'a. Maaliif warri galagalan deebi'anii Kiristoos duukaa bu'uun itti ulfaataa cimaa maaliif taa'u jettan qabxiin keenya lammaffaan akkas jedha. Takka ifeeraaf arga jedhe booddee immoo lammaffaa isaan kennaa waaqarraa mi'eeffataniiru. Al takkaa Yesuus Kiristoos duukaa kan bu'an waa'ee kennaa waaqarraa mi'eeffataniiru. Isin gaarummaa waaqayyo mi'eeffattanitti yoo ta'e kanan gootoodha Phexros. Akkuma mucaan ittiin guddachuudhaaf aannan barbaaddu isinis immoo jireenya hafuuraa keessan ittiin guddifachuudhaaf dubbii waaqayyoodhaan raa'edha. Dubbii kana mi'eeffatanii dubbii kana namootaafuu lallabanii yoo duubatti deebi'an carraan isaan deebi'anii jireenya argachuu baay'ee rakkisaadha. Harrakkoo gaafa Biraazilitti siidaan seexanaa dhaabbate gaafa Ameerikaa keessatti namichi suni siidaa waaqeffannaa seexanaa banee kan isaan duukaa bu'aa jiru amantootuma baay'ee isaanii. Torban raasinitti miroo torban lama raasinitti dubbadheera. Maqaan amantoota keenyaa mana xonqaayitii si waamamaa mana waldaatii si waamamaa jedhe isinitti mira. Kanaaf lafa baay'eetuma dhaabbannu Kiristoos yoo dhufe balbalicha kan itti cufamu hin dagatinaa sinin jedhe sin akeekkachiisuun barbaade. Lallabi kun lallaba dulloomaaf miti lallaba moofaaf miti lallaba dhugaadhaa lallaba galgala keerratti dhiibbaa gaggeessuu danda'udha. Kanaaf kennaa waaqarraa warri mi'eeffatan kun Israa'eli maannaa waaqarraa harcee fanatuma nyaataniiti lafonaatti dhuman. Waaqarraa harcee macaafa faarfannaa irratti gaafa dubbatu nyaata ergamootaati. Sabi kakuu kun sabi waaqayyo biyya Gibxiitii baasee karaa dheeraa deemsisaa jiru kun kan inni nyaatee humna godhatee waggaa 40 deemaa oolee nyaata waaqarraa gadarcheedha. Samaa irraa gadarchee. Waaqayyo itti sadantii waaqa balee dimbirreeqqeedhaan fidee nyaatamee nyaachise nyaata mana baaburaa dhaqe yookaan immoo nyaata abbaa abaluun tokko mana baaburaa geesse daasisee fidee nyaachise miti. Nyaata waaqarraati. Waldaa kiristaanaa keessatti nyaanni qophaa'u nyaanni dhiyaatu nyaata waaqarraati. Nyaata waaqarraati. Nyaanni waaqarraa kun dhugaa dubbii kanaati. Dubbii kana mi'eeffatee namni bare nyaata waaqarraa kana nyaatee kan bare kennaa waaqarraa kana argatee kan bare yoo duubatti deebe carraa deebi'uu hin argatu jedha macaafa qulqulluutu. Sadaffaa isaan kennaa waaqarraa mi'eeffatanii erga jedhe booda inni sadaffaan immoo lakkoofsa afurra jirraa hafuura qulqulluutti hirmaataniiru jedha.
Hafuura qulqulluudhaan cuuphamaniiru, afaan haaraa dubbataniiru, raajii dubbataniiru, kennaa hafuuraa argataniiru, Kiristoos dhugaatti ba'ameera, dhugaa beekuu bira ga'aniiru. Deebi'anii jarri kun yoo ganan hafuura qulqulluutti hirmaatanii erga deebi'anii hafuuricha immoo gananii hafuurichi immoo deebi'ee isaan rakkotee hin jiru macaafni qulqulluun. Isaayyaas boqonnaa 63 lakkoofsa 10 hafuuricha isa fudhatan sanaaf waan hin abboomamneef hafuurichumtu immoo billaa ta'ee isaanitti galagaleedha. Billaa ta'ee isaanitti galagaleedha. Iyyaarratti yoo ta'e abbaa manaa fi haadha manaa hojii ergamootaa boqonnaa 5 irra jiran sana tajaajila Phexroosiin gaafa laaltanii Phexros utuma tajaajiluu amantaan yeroo sana jiru tokkummaan isaa cimaadha. Hordoftoonni Yesuus Kiristoos yeroo sana jaalalli isaanii addaa, waan isaan qaban tokko, amanannaan isaanii tokko, mul'anni isaanii tokko, deemsi isaanii tokko. Gaaf tokko garuu jarri sun lamaan abbaa manaa fi haati manaa walii galaniitu lafa gurguratanii birrii lafaa dhoksanii dhufan. Abbaan manaan dhufe. Hamma kanattan gurguradhee kanumaan gurguradhee innaan kanumaan gurguradhee deemana dhoksee dhufe. Numitii hafuura qulqulluu waan sobdeef hafuurri qulqulluun sun rukutaa'e. Hafuura qulqulluu sobdee waaqayyoon sobdeedhe. Tajaajilli bara ergamootaa hafuurri qulqulluudhaan yeroo hojjetan hafuurri qulqulluu isaan gidduutti gaafa mul'atu reeffatu iddoo aarsaatti gadi yaa'a. Reeffatu ol guurama miti. Du'aatu faarfata miti iddoo aarsaarraa. Jiraatu faarfata, jiraatu lallaba, jiraatu raaja. Bara ergamootaa hafuurri qulqulluu waaqayyoon ni jedhame kun jabeeffame waan lallabamu, jabeeffame waan sodaatamuuf hojii isaatti fufa. Cimsaa dhaggeeffadhaa. Haati manaa duubaan dhufte. Isheenis immoo akkuma abbaan manaan ishee jedhe jette haalte hafuura qulqulluu. Atis immoo hafuura qulqulluu waan sobdeef abbaan manaan kee dhaqee innattaa ergamoonni ammaa dhufanii gasi godhatu jedhe. Dargaggoonni qabanii ishees immoo fuudhanii reeffatu gadi dhaqee awwaalame abbaa manaa fi haadha manaa awwaalame. Aliifi kunii yoo jettanii kennaa hafuura qulqulluu mi'eeffatanii hafuura qulqulluu irraa hirmaatanii warri duubatti deebi'an hafuura qulqulluu kanaan warri morman dhiifama cubbuu argachuu illee hin danda'an. Cubbuun kamiyyuu dhiifama qabaa jedhe kun barsiisa Yesuus Kiristoos. Namni hafuura qulqulluutti qoose garuu bara baraan bara saganas bara sanas dhiifama argachuu hin danda'u. Hafuura qulqulluutti qoose jechuun isarraa hirmaatanii, isarraa baratanii, isaa wajjin walii galanii Yesuus Kiristoos isa dhugaate kana baranii warri deebi'anii isatti qoosan carraasatti deebi'uu hin qabanidha. Arfaffaa lakkoofsa 6 geenyerra. Arfaffaa lakkoofsa 5 jirraachuu kooti. Gaarummaan dubbii Waaqayyoo funni bara isa dhufuuf jiru isaanitti dhaga'ameera jedha. Gaarummaa dubbii Waaqayyoo fi humna bara isa dhufu. Arfaffaadha kun. Arfaffaadha kun. Gaarummaan dubbii Waaqayyoo maali? Gaariidha Waaqayyoon ni jennu kun maali? Gaarummaan dubbii isaas maali? Hundi keenya beekna kan. Humni isa bara dhufaa jiru immoo isaanitti dhaga'ameera jedha. Warra deebi'anii ganan kana, warra ga'aa ta'anii deebi'anii Kiristoos walaalan kanatti dubbiin Yesuus Kiristoos maal akka ta'e baraniiru, barri inni dhufaa jiru bara akkamii akka ta'e immoo baraniiru. Innis bara dhumaati. Barri dhumaa kun humna qabaa jedha macaafni qulqulluun. Kiristoos gaafa dhalatee argamuu isaayyuu gidiraa guddaa keessa nama galche. Baadiiftuutti dhufanii, biyya Mesopotaamiyaatti dhufanii, urjii ilaalaa Beetlehem xiqqattii keessatti dhaqanii dallaa keessatti argatan. Gaafa dhalate dhokate. Samiin garuu ifa ergee tiksoota tokkummaatti deebisee Kiristoos gaafatti sagadame sana. Dallaa xiqqoo tokko keessatti argame. Mandaraa Beetel Yihudaa jedhamtu keessatti argame. Gaafa dhalatedha kun. Kiristoos deebi'ee gaafa dhufu garuu akka gaaficha urjiidhaan barbaadama miti. Kaabaa kibba bahaa lixaa akka bakakkaatti sagaleen dhaga'ama. Lafti raafama. Inni du'e garaa lafaa keessaa ka'a. Haaleluyyaa. Inni jiru amma jabsiin libsuu ijaatti jijjiiramaa Kiristoosin simanna. Dhokatee dhufa miti Yesuus gaafa dhufu. Kumaatamaan sagalee dhillillee dhaga'ama. Sagalee mushuuraa dhaga'ama. Yerusaalem ishee waaqarra faarfachaa, maanguddoo 24 faarfachaa, ergamoonni waaqarra faarfachaa, warri du'an ka'aa, warri jiru jijjiiramneetu simanna Kiristoosin. Kanaaf humna qaba. Humni inni deebi'ee dhufuu Kiristoosii humna inni gaafa inni ittiin dhalate sana miti. Wangeela keessatti Yesuus Kiristoos ijji isaa hidhamee itti tufamee inni reebame, mul'ata Yohaannis keessatti ijji isaa barbadaa abiddaatti jedha. Carqiin isaa ixaatti buufamee abbaan barbaade hiratee kan itti kolfee Kiristoos deebi'ee gaafa dhufu uffata isaa miti gaadiddu isaa tokkoon warra isaaf eeyyamame malee hin danda'u. Taasuma hin danda'u. Giini barbadaa abiddaa fakkaatadha maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Gaafa dhalatee nu tajaajiluu dhufee jaallachuudhaaf bifti isaallee bifa namni jaallatu hin turreedha. Deebi'ee gaafa dhufu garuu abiddaan dhufa, ulfinaan dhufa, kabajaan dhufa. Haaleluyyaa.
Isa ilaaluudha. Inni immoo humna qaba. Warri ga'an kun jedhaga. Warri barsiisaa ta'an kun, warri dubbii Waaqayyoo kanaaf hojjetoota ta'an kun isarraa galagallaan deebi'anii Kiristoosin argachuu kan dadhabaniif maalni hafuura qulqulluutti hirmaataniiru humni bara isa dhufuuf jirullee isaaniif ifeeraadha. Kanaaf jarri kun yoo deebi'an homaa tokko rakkinaa hin qabu. Garuu gaariidha, carraa deebuu garuu hin argatan. Shanaffaa lakkoofsa 6 geenyeerra. Maaliif warri ga'an yeroo Kiristoos irraa galagalan deebi'anii Kiristoosin argachuu dadhabu? 6ffaarra maal jedhaa? Warri akkasii kun amantii irraa galagalaan deebi'anii yaada garaa isaanii geeddarachuudhaaf haareffamuu hin danda'anidha. Dhaloota irraa fakkaataa laata lakkoofsa 6 kan jiru kun? Deebi'anii yaada garaa isaanii geeddarachuu hin danda'anidha. Cubbuu hojjeteera itti of hojjeta. Cubbuu hojjetteetti itti of hojjetti. Yaada garaa kee geeddaradhu jedhamee namni gaafatti dubbatu mataansaa kan gadi hin jenne ol jedhe nama fixuudhaaf kan adeemu. Daboo yaafatee namarrattis waaqarrattis hiriira kan ba'u dhaloota akkasii jechuudha. Dhaloonni warra ga'an ta'anii deebi'anii Yesuus Kiristoos duukaa bu'uu dadhaban kun wanti isaan hin dandeenye tokko yaada garaa geeddarachuudha. Yaada garaa geeddarachuun jedhu kun immoo barsiisa ergamootaati, barsiisa Yesuus Kiristoos dirqama amantootaati. Waan tokko isinitti hima firoo tokko gara dhumaatti barsiisa warra ga'aniif kennamu kana goolabuun keenya har'a waan ta'eef gara dhumaatti waa isinitti hima. Yaada garaa geeddarachuu jechuun yakka hojjennee dhufne maaloo cubbuun hojjedhee maaloo naadhii fi eeyya sirriidhaa si dhiiseera boris immoo dhaqee hojjedhu maaloo naadhii fi akkas jechuu miti. Yaada garaa geeddarachuu jechuun hojii sakaleessa cubbuudha jettee sitti faradame sana. Hojii sakaleessa yakka jedhee garaan kee sammuun kee macaafni qulqulluun sitti hime sana deebiteen hojjetinidha. Ogeessichi Salamoon mootichi Salamoon gaafa dubbatee akkas jedha. Namni cubbuu isaa dhokfatu hin hiiqu jedha. Kan himatu kan dhiisus garuu fayyina argata jedha. Hin himattaa hin dhiifta. Fayyinni kakuu haaraa inni guddaan tokko dhiifamuu cubbuuti. Dhiifamuun cubbummoo yaada garaa geeddarachuu keessaa dhufa. Nama waggaa 38 ciiseef jechi Yesuus Kiristoos yeroo cubbuun keessi dhiifameeraadha. Guyyaa tokkos ciisii waggaa 38 ciisi. Guyyaa tokkos dhukkubsadhu waggaa 38 dhukkubsadhu. Dhukkubni cubbuun keessi dhiifameera jedhuun sirraa ka'u dhukkuba hundumaa si keessaa kaasa. Inni kuni gowwummaadhaaf doofummaa fakkaata. Yaada garaa geeddarachuun garuu handhuura mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf qulfii guddaadha. Kanaaf warri ga'an kun deebi'anii yoo galagalan yaada garaa isaanii geeddarachuu haareffachuullee hin danda'anidha. Mataa jabaachuu jechuudha. Waaqayyoon waa gargaaru. Waaqayyoo nama balleessuu barbaadee mataa jabeessa. Firoota kun dhaggeeffadhaa. Nama balleessuudhaaf sagantaa keessaa qabu. Nama balleessuudhaaf karoora keessaa qabu mataatu jabaata, garaa jabaata. Namoota gorsitanii deebi'uu didan akka Waaqayyo balleessuudhaaf ka'e hin dagatina. Akka Waaqayyo isaan rukutuudhaaf ka'e hin dagatina. Macaafa qulqulluu dubbata waan ta'eef. Warri gara bara dhumaatti carraa deebi'uu dhaban kun, warri gara bara dhumaatti carraa yaada garaa geeddarannaatti akka salphaatti ilaalan kun guyyaa firdiitiif akka kaa'aman hin dagatina. Fara'oon Waaqayyo dinqii gurguddaa irratti argisiisuuf jecha mataa jabeesseera macaafatu. Waaqumatu mataa jabeesse. Gaafa ijoolleen injiraanitti ergan qalbii jijjiirrataa deebi'ee mataa jabaata. Waaqayyotu dinqii irratti baay'isuudhaan mataa jabeesse. Ijoollee Eelii Waaqayyo balleessuudhaaf waan ka'eef mataa isaanii jabeesseedha. Dubbisaa macaafa Saamu'eel isa jalqaba. Mataan ijoollee Eelii waan jabaateen malee Waaqayyoon dhaga'uu sodaata sila. Mataan ijoollee Eelii qalbiin ijoollee Eelii Waaqayyo balleessuu sagantaa keessaa waan qabuun malee yaada garaasaa keessaa waan qabuun maleessaa namni akkamitti iddoo aarsaarratti cubbuu namni ijaan arguudhaaf gurraan dhaga'u jibba hojjeta. Mataan isaaniif qalbiin sadii dabarfamee guyyaa badiisaatiif waan kenname. Kanaaf lakkoofsa 6 irratti macaafa qulqulluun kan dubbatu deebi'anii yaada garaa isaanii geeddarachuudhaaf haareffamuu hin danda'anidha. Qabxiin keenya inni 6ffaan warri ga'an kun gaafa galagalan maaliif deebuu dadhabuu inni jedhu akkas jedha. Isaan ofuma isaaniitii ilma Waaqayyo deebisanii fannisaniiruudha. Waaqayyo gooftaan maccaa nu gargaaru. Isaan ofuma isaaniitii deebisanii Yesuus Kiristoosiin fannisaniiru. Firoo tokko Yesuus Kiristoosiin deebisanii fannisuun hin danda'ama. Eeyyee macaafni qulqulluun kun akkas jedha. Fooniin finnee fannoo irratti qirannee ajjeesuu yoo dadhabneyyuu Kiristoosiin fannisuu jechuun Kiristoosiin ganuu jechuudha. Kiristoosiin fannisuu jechuun Kiristoosiin of keessaa ajjeesuu jechuudha. Warri ga'an kun yoo garagalan
deebi'anii maaliif carraa argachuu dadhabuu jennee qabxii gurguddaa ja'a waliin barannee ja'affaan keenya isaan deebisanii Yesuus Kiristoosiin fannisaniiru. Torbaffaaf isa dhuma mul'inattis isa tuffachiisaniiru. Waaqayyo bara isin jiraattan Waaqayyo umurii isin jiraattan keessatti ilma isaa Yesuus Kiristoosiin isin tuffachiisuun keessan ilmi isaa Yesuus Kiristoos isin harkatti tuffatamu isin haa oolchu. Namoota baay'ee harkatti amantiin kun caccabaa markabaa ta'eeraa jedha Phaawulos. Harkatti garuu mi'a gati jabeessa. Namoota baay'ee harkatti amantiin kun caccabaa markabaa ta'eera. Yesuus Kiristoosin amanuu jechuun gowwummaa fakkaateera. Namoota baay'ee keessatti qaroominatti fakkaate, beekumsatti fakkaate, guddinatti fakkaate, Kiristoos Yesuus duukaa bu'uun salphinatti fakkaate, qaanitti fakkaate kan tuffachiisan nama baay'ee jira. Faarfannaa keenya keessatti tuffatameera Yesuus. Lallaba keenya keessatti tuffatameera Yesuus. Gaa'ela keenya keessatti tuffatameera Yesuus. Inni ulfinaan deebi'ee dhufu kun isin harkatti maal fakkaata? Isin harkatti kabajamaa jiramu, isin harkatti salphachaa jira. Har'aa jalqabee dhaloonni ayyaana qabeetti naan jedhu kan jette Maariyaam. Ani garuu gaddeebituun ture jette. Nama gaddeebituu kanaaf ayyaana qabeetti kan kenne isa ulfaa'u kooti jette. Harrittii sanaaf ulfina kan kenne mootiin biyya lafaa yaabbatee beeka. Abbaamtii harree sanaa yaabbatee beeka. No, Kiristoos waan dhaqee ishirra taa'eef, Kiristoosiin waan baatteef ulfina argatte. Kiristoosiin salphisaan ulfinni hin jiru. Itti yaada. Gaa'illi Kiristoosiin salphisee ulfina hin qabu. Mootiin Kiristoosiin salphisee ulfina hin qabu. Miindaan Kiristoosiin salphisee ulfina hin qabu. Aangoon Kiristoosiin dhoksee dhokachuudhaaf jira. Jaallatamuuf firoo tokko. Bara 2016 fulbaanaa jalqabnee hamma ji'a lammaffaa ammaatti waa'ee barsiisa warra gaaniif kennamu barachaa turre. Qabxiin goolaba keenya warri gaan Kiristoos irraa yoo galagalan mul'inatti Kiristoosin hin fannisu. Isin harkatti tuffatameera Kiristoos. Akka jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilma namaa duratti kan natti qaana'an ani immoo ergamoota abbaa koo duratti natti qaanaa'e. Kan na salphisan nan salphisaa. Kan na kabajan nan kabajaa. Kam keessa jirtu laata? Jaallatamoo maatii koo Kiristoos ulfina qabaa mana keessan keessa, gaa'ela keessan keessa barcumni Kiristoosiin dhaabbate jira. Jabaadhaa dhaabadhaa. Wanti baay'een filannaa fakkaatee carraa fakkaatee yoo dhufe Kiristoosiin hin ganina. Kiristoos dhiyootti dhufa. Mee kottaa isiniif nan kadha. Waaqayyoo gooftaa bara baraan jiraattu Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo. Warri kun warra ga'an ta'anii akkasii beekan. Warri kun warra ga'an ta'anii jireenya bara baraa akka argatan. Galmee waaqarraa akka isaan beeku. Lammaffaa deebisanii akka isaan siin fannifne. Akka isaan immoo siin salphifnettan isaaniin waa'ee keetiif isaanii walitti fida. Amma akka ati na dhageessu nan beeka. Ilma kee Yesuus Kiristoosiin takka kan ifteef. Ilma kee Yesuus Kiristoosiin nyaata waaqarraa kan barsiifte. Ilma kee Yesuus Kiristoosiin takka kan mi'eessite. Soogidda kan taasifte. Ibsaa waaqarraa kan taasifte. Maatiin kun waggaa dheeraa waa'ee keef gatii kaffalaniiru. Filannaa baay'ee ta'e utuu qabanii filannaa sirrii siin fu'ataniiru. Ati waan barbaachisaa tokko waan taateef. Waan dhibba barbaanne dhibba yoo arganne gatiin hin qabu. Waan barbaachisaa isa ta'e siin argachuun keenya garuu qabeenya guddaadha. Dhaloonni amma jiraachaa jiran kun dhaloota bara Museeti moo dhaloota bara Iyyaasuuti moo dhaloota bara Yesuus Kiristoos maalittan si fakkeessa jedhedha. Situ beeka yaa Waaqayyo. Dhaloota filannaan itti baay'ate, dhaloota burjaaja'e, dhaloota rakkinni garaagaraatti baay'ate hedduutu iddoo kana jira. Isaan gargaari. Addumaan adda baasarra kanan si kadhadhu sabni si beeku duubatti deebi'e akka hin dhumne. Dhukkubaa yoo du'e mootummaa akka argachuu danda'a. Rafaasaa yoo du'e mootummaa akka argachuu danda'a. Rakkoo garaagaraatiin raafama lafaatiin yoo du'e naachuraal dizaastariidha yoo du'an mootummaa akka argachuu danda'u. Siganee namni du'e garuu mootummaa akka argachuu hin danda'u. Du'a yeroo irraa du'a bara baraatti darba. Yaa Waaqayyoo warra akkasii kana qalbiitti deebisi. Fayyisi nama dhaggeeffachaa jiru kan gara dhugaa beekutti deebisi. Gara kiristaanummaa isa jalqabaatti deebisi. Gara siif hojjechuutti deebisi. Mana abbaa kottan deebi'aa jira gurbaan sun yaa Waaqayyo gooftaa baccaa. Nama baay'eetu saale, nama baay'eetu sigane, nama baay'ee qabeenya keessa sigane, nama baay'eetu beekumsa keessa sigane, nama baay'eetu aangoo keessa sigane, nama baay'eetu sin beeku akka Phexros jalqabaa. Deebisi fuula keetti.
araaratti agarsiisi. Hadeemu deeffadhu, hadeemtu deeffadhu, hadeemu lubi kun, hadeemu raajiin kun, hadeemu namni kun, hadeemu inni guddaan inni xiqqaan kun hadeemu maqaa Yesuusiin fuula keebsiif. Adda baasee gara dhumaatti kanan si kadhadhu har'a. Biyya keenya ishee waraanaan dhumaa jirtu, biyya keenya addumaan yaa Waaqayyo lixa Oromiyaa irratti rakkoo garaa garaan dhumaa jiruuf sin kadha Gooftaa Yesuus. Maaloo sin kadha babba rasaasaan kan dhuman, billaadhaan kan qalaman, amma immoo bookee busaatiin kan nyaataman keessumaa lixa Wallaggaa irratti sin kadha Gooftaa ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoos. Sabni keenya dhumaa jira, akka baalatti harca'aa jira. Kaasi abaarsa kanurraa humna du'aa ka'u Yesuus Kiristoosiin bookee busaa kana keessa humna du'aa fuudheera. Qilleensa biyya sana abiddaan qulleesseera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kaaba biyya keenyaarraa, kibba biyya keenyaarraa, lixa biyya keenyaarraa humna du'aa ka'u Yesuus Kiristoosiin humna dhukkubaa cabseera. Humna dhukkubaa cabseera. Humna du'aa kana kaaseera. Manni na dhaggeeffachaa jiru kun bilisa haa ta'u, kan dhukkubsatu utaalee haa ka'u, kan naafatu utaalee haa ka'u, jaamaan haa banamu, duudaan haa dhaga'u, arrabin dubbanni haa dubbatu, gadameessi mucaa baatee bina mucaa haa baatu. Maqaa Yesuusiin. Ameen, 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 ameen. Hallelujah. Gooftaan koo Yesuus Kiristoos bara keessan hundumaa isin haa eebbisu. Barsiisaa waa'ee warra gaaniif kennamu kanaan akkasiin waan baay'ee barattaniif jajjabaattan abdii guddaan qaba. Torbanarraa mata duree haaraadhaan amma deebinee wal arginutti Yesuus Kiristoos Gooftaan jireenyaaf bara baraa hunduma keessan duukaa jiraatu. Torban kun torban gaarii isiniif haa ta'u. Nagaa Waaqayyooti. Ameen.